Harka fuunee daawwattoota keenyaa kun miidiyaa isin jaallatan waliif TV'dha. Hayyeen egaa akkuma baratame har'a keessummaa jabaa tokko isin qabadhee dhiyaadheen jira. Eenyu dhalaata? Hayyee mee maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii itti himaa. Ani Guddataa Disaasaa Birboon jedhama. Gaheen hojii kootii as waliif keessatti gorsaadha. Obbo Guddataa Disaasaa eessatti dhalatanii eessatti guddatan? Ani Guddataa Disaasaa Birboon jedhama. Naladhe immoo Boojii Dirmajii kan jedhamu aanaa Boojii Dirmajii. Wallagga Lixaa. Wallagga Lixaa har'a Wallagga Lixaa jedhame wallaggummaa gootummaa yeroo sanaatti kan haasa'u. Boojii Dirmajii keessaa immoo aanaa Baabboo Waaroo jedhamutti naladhe. Akka naladhe innis ani mana barumsaa Boojii Dirmajii kan jedhamuttan obboleessa koo hangafa kootu na geesse. Abbaan koo ijoollummaatti narraa dadhabanii ani isaaniin hin beeku. Haadha keenya tun guddise nuuni. Kanaaf obboleessi koo mana barumsaatti yeroo na geessu achittan jalqabaaf tokko jedhee jalqabe. Yeroo sana gaa'ee kan na geesse obboleessa kooti mallattoo abbaa kee haadha kee fideen hin jiru isa tokkuma abbaa kootiitti geesse mana barumsaa na jalqabsiise. Yeroo sana akka mana barumsaatti galmaa'etti bara 1942tti dhalatteedhaan ani kanan galmaa'e garuu dhugaansaa ani 1933tti dhaladhee ganda nama isin jiru Baabboo Waarootti aanaa Boojii Dirmajii keessatti jechuudha. 1933 dhalattan. 1933 Onkololeessa gaafa 19 dhaladhe. Isaan dhaladhe sanas immoo achumaan mana barumsaa amma ja'affaatti baradhee isaan booda mana barnoota Swedish Mission Najjoodha. Boarding school kan jedhamu sana akkan galuuf achi nageessanii yeroo achi nageessanii iddoon ciisichaa madabiidha. Hin barbaanne guyyaa lamachooleen deebi'ee manatti galee siniin taane isaan booda Adventist schoolitti nageessitan achi naawwayyaan jedhee kun eegen ja'affaatti galeeti. Ja'affaatti Adventist schooliin naqee innis yoomii bara 1949 naqee isaan booda ja'affaaf torbaffaaf saddeettaffaa Adventist schoolitti baradhee isaan booda qormaatti maatirikii dhufnaan qormaata sana fudhadhee isa darbee Naqamteen naqee Naqamteen yeroo sana Qadaamaawii Haayile Sillaasee jedhama. Isaan booda immoo high schooliin gaafa mana haaraatti geddaramu immoo comprehensive school jedhani mana barnoota comprehensive jedhani achitti baradhee 12ffaatti. Gara Finfinnee yoo baramee qarftan? Gara Finfinnee kanan dhufe calqaba dhufee kanan arge Finfinnee 1957 dhufe. Ispoortii fa'aa sa'aatii meeqa deemtu turtan yeroo sana? Baay'ee ganama barii sa'aatii 12tti kan baasii keessa seentu. Galgala sa'aatii ganama sa'aatii kan jettu eessumeen egaa nama beekama wanta ta'anii fi dursanii ijoolleetti manii ganama tiiketii nama lamaa kutanii nu eeganii isaan booda ganama barii sa'aatii 12tti seenne 12tti yeroo seennu baakkoo dhufnee akka ciree nyaanne isaan booda Amboon yeroo geenyu immoo buna dhunneedhanii bu'anii buna dhunne kana booda gara sa'aatii almost sa'aatii 12tti kan Finfinnee galle. Sa'aatii 12 jechuudha. Baasiin gaafa sanaa still remind mind Walloo Farsii jedhama. Walloo Farsiin baasii jalqabaati akka jedhanitti isaan dhufnee galle isaan booda achi. Tole mee yeroo sana bara 1957 gara Finfinnee dhuftan. Mee yeroo isin dhuftan suni Finfinnee maal fakkaatti turte mee? Egaa yeroo sana yeroo dhufnee Finfinnee buufannu galgala sana Gammadaa Baarandaa kan jedhamu jira. Achi ilmaan Oromoo Wallaggaa kan jedhaman guutummaa guutuutti naannoo hoteela Addis Ababa hotel kan jedhamu kana achi bakka buufata baasiitti kaane autobusiitti kaane amma Baarandaa Gammadaa geenyu sanatti taaksii xixiqqoon jirti isheedhaan dhufne sa'aatii xiqqoon nama 3 yookiis nama 4 feeti ishee wanni har'aa fakkaatti isheen gommaa 3 qabdu kan ishee fakkaatti baajaajii fakkaatti garuu akka kanaa carqee hin qabdu sibiila gootummaatti isaan dhufne achi geenye aduun dheeraa halkan deemnee dhaquu hin dandeenya manni dhiyoodha
halkan karaa deemuun gaarii miti jedhee eessumee olaanijjiin achuma Addis Ababa hoteelii bullee ganama isaa achuma barfannee gara sa'aatii 2tti gara manaatti galle. Sababiin isaa gaa eessumee olaanaan addunyaa paarlaamaa jira. Inni immoo shoomata sanaa fi dhufee addana jira. Akka guyyaa 2-3 oollee ammas gara sanatti mana oollee gara kanatti yeroo deebinu karaarra kan jiru namni muraasa karaarratti kan arginu miillaan dhufne gaa dhiyoo waan ta'eef manni eessuma kootii Arogee Qeeraa kan jedhamtu naannoo mana mootummaatti aantee kan jirtu jirti achi dachaa sana keessaa asii miillaan gara Baarandaa Gammadaa yeroo dhannu karaarra yeroo deemnu namni baay'inaan karaarra hin jiru baay'een isaa garuu afaan Amaariffaa haasa'a. Naannoo Baarandaa Gammadaa geenyaan garuu namni afaan Amaariffaa haasa'u tokko hin jiru. Harka dhibba keessaa ilmaan Oromooti. Abbaan hoteela Baarandaa Addis Ababa hotel jedhamu sunis nama Oromooti. Dhaloota Oromooti garuu mana sana keessa kan hojjetanii ijoolleen Oromoos jiru, warri Amaaraas jiru. Amma tuachi nagina guyyaa guutuutu laaqanaaf hin galin gara baasii isteeshiniis dhanneerra buufata baasii sana dhannee yeroo hundumaa arginu baay'een afaan Amaariffaa haasa'a. Warri nu fakkaatan garuu ilmaan Oromoo Wallaggaa kan ta'an majooritiin afaan Oromoo haasa'u. Waan sittima. Achi deebinee dhufnee egaa yeroo baay'ee kan jiru dhaloonni jiran afaan Oromoo kan haasa'an baay'een isaanii kan ati argitu Habti Gorgisii ammaa Massaadamiyaa naannoo utoo baasii isteeshinii hin geenye achi immoo Baarandaa Gammadaa eessayyuu dhageessatti muummee yookiis immoo rafata dachaa sana keessa kan haasa'an harki caalu afaan Oromooti. Maaliif guyyaas mana dhugaatiittis mana sheettis kan argitu isaani. Tokko afaan isaaniiti. Lammaffaa afaan Amaariffaa hin beekani. Walii isaanii wajjin haasa'u. Kan achi jiru baay'een Oromoodha jechuudhaaf hin danda'a afaan Oromoo kan haasaa yeroo sana ijoollee Wallaggaatti. Eessaa dhufan eessa? Achuma Baarandaa Gammadaa sana hoteelli tokkos immoo gara gamaa jira. Achis toorri sun warma afaan Oromoo haasa'an baay'een isaanii jechuudha. Hayyee obbo Guddataan gaazexeessaadha kanan jedhu dhaga'een ture kam wanti kun dhugaadha reediyoo irra hojjeta akka turtanii informaashiniin qabaa. Saataa turuun koo egaa gaazexeessummaa kana kanan dhufe jaalladhee tun ta'inii hundee duula barumsaa kan jedhamu sanarratti baay'ee rakkoon tureera yeroo baay'ee bara dargii sanaa yeroo baay'ee koordineetarii yookiis immoo gamteessa barattoota hundee duula barumsaan ture aanaa guutoo giddaatti isaan booda gaa rakkoon uumamnaan obbo Abiyyuu fa'ittiin dubbadheenanii isaan bulchaa turanii obbo Tasammaa Nagarii immoo muummicha barreessaa Falakataa naannoo Wallaggaa bulchiinsa Wallaggaa turanii isaan wajjin kominikeeshinii wal dhufte wal quunnamtii gaarii qabna. Achirratti rakkoo jiru yeroo baay'ee hidhaan tureera. Hidhaan sun maali? Dubbachuudhaaf yeroo dheeraa fudhata. Kanaaf maal gochuu wayyareennaan boodanii abbaa keenya luba guddinaa tumsaa parsanaalii biyya akka biyyaattis akka dhalootaattis maatii koo wajjinis sana wajjinis eessummaan koo kana wajjinis yaada isatti dubbatani. Isatti dubbate sumee olaanaatiif bilbilaanii achumaan isaan ol na waamanii as dhufeenan reediyoo gospel isa amma jedhamu kana koorsiin ji'a 9 jira jedhan. Koorsiin ji'a 9 sun immoo akka sinoodosii torgataa anaan akka sinoodoo parish yookiis immoo mana sinoodosii Naqamtee irratti qees olaanaa jiniyaas jiru. Qees guddinaan immoo danaa muummicha barreessaa waldaa Makkaa Yesuus guutummaa biyyaati. Isaan lamaan wal quunnamtii uumanii qees guddinaan akka Naqamteetti asitti na ramadanii asumaan baradheen sanasii baradhe immoo deebii achuma sagalee misiraachoo irratti qacarame sagalee misiraachoo irratti utuu hojjetaa jirru dargiin guutummaa guutuutti hojjetaa isaas dhaabbata raadiyoo sagalee misiraachoo RVOG sanas hin dhaale isaan booda gara sagalee reediyoo Itoophiyaatti kan jedhamu sagantaan afaan Oromoo asumatti jalqabee jechuudha asumatti jechuudha. Gara sanatti tun darbii waasniin gaafadha. Waa'ee lubaa guddinaa tumsaa naa kaastanii turtan. Lubaa guddinaa tumsaa qaamaan argattanii beektu sin? Baay'ee abbaadha malee qaama duwwaa miti. Mee yeroo sana lubni guddinaa tumsaa nama akkamii turan mee daawwattoota keenyaaf qoda? Lubni guddinaa tumsaa isaan akka waldaa Makkaa Yesuus Itoophiyaatti namni jabaan namni dhugaaf kan dhaabatu
dhugaaf kan falmu, dhugaaf kan dubbatu, ijaaf ijatti luba abbaa keenya Guddinaa Tumsaati. Sababiin isaa olaanaanis lubni Guddinaa Tumsaas Guddinaa Tujubee kan jedhamanis jiru. Isaan warra jalqaba mana barnoota Swedish Mission Najjootti si'a jalqabaaf barateedha. Dhalootaanis tokko manni isaanis iddoo tokko yoo baay'ate adeemsa daqiiqaa 30 hanga walirra. Kan isaan kana gaara karkarroo jalaa kan summan kooti immoo gaara karkarroo dabartee akkas xinnoo is about 30 minutes yoo fagaate. Kana ture kanarraatti gaa qabanii jarri lamaanii asitti waliin jiraatu. Abbaan keenya Amaanuel Abrahaam kan jedhamanis pirezidaantii maqaan Yesuus Itoophiyaati. Imbaasiin biyya Ingiliziitti Haayile Sillaaseen calqabaaf muudee erge Amaanuel Abrahaam. Olaanaa batii fi lubni Guddinaa Tumsaa hiriyaadha jechuudha. Hiriyummaan akkaataan informationii qabuutti kan dhagayetti lamman isaanii hojjaan isaanii illee gurguddaadha jedhe. Hiriyummaa isaanii kanatu walitti fidamoo karaa biraa hiriyummaa? Hiriyummaan wajjin dhalatanii wajjin baratanii maatiin isaanii tokko isa kanarratti waa'een hojjaa sirriidha. Deddeeroodha mee? Baay'ee deddeeroodha. Baay'ee deddeeroodha. Tokko kana walitti fidaa lammaffaa immoo ija jabina. Dubbachuudhaaf eenyuuf warra jalaafan miti. Waldaa keessattis ta'e waldaa ala waa'ee amantiis ta'e waa'ee eenyummaas ta'e abbaan keenya lubni Guddinaa Tumsaa nama ol jedhee dubbatudha. Nama ija jabaatee dubbatudha. Dhugaaf kan falmu. Biyya Afrikaa miti gurraachi eessaayyuu yeroo mootummaan biyya Ingilizii warra apartheidiidhaan Afrikaa kibbaa bulchaa ture namni macaafa qulqulluu harkatti baatee mana gurraachi hin galle hoteela warra adii kan gale isa dhumaafis jalqabaatis amma Nelson Mandeelaan waaqayyo gargaaree mootummaa qabatutti Guddinaa Tumsaati kan gale. Kan gale duwwaa miti. Yeroo isaan hojjaa kanaan gargaarsa waaqayyoon jabinaan ol galan sana jedhanii afaan isaanii irraan dhaga'an oduu miti. Afaan isaanii adii kan jedhamu hundumtuu ka'ee dhaabate. Isaan dhaabatan wangeela afaan Ingiliffaa warri nuti afaan Ingiliffaa dubbanne jedhan warri ittiin dhalatanii amma Guddinaa Tumsaa dubbachuu hin danda'an. Hin lallabanii iddoo laatanii fi hin ta'an keessumsiisanii akka sa'aatii tokkoof walakkaa turanii jedhan. Isaan booda isaan magaalaa tokko achi dhaqani. Booda xiyyaara helikoophitarii xiqqoon jirti. Xiyyaara kan adiin ittiin deemtu dhaqanii iddoo bulmoota hoteelii isaanitti galchanii jedhan. Kan afaan isaanii irraan ga'e. Afaan isaanii anaaf abbaa hangafa. Karaa amantiisa ta'u, karaa abbummaasa ta'u. Dhugaadha waa'ee jireenya biyya lafaas ta'e waa'ee siyaasaa tokko isuma olaanaadha. Lammaffaan immoo gorsaati. Sagalee Misiraachoo keessa akka hojjetaa turtan erga sichira darbitanii immoo gara reediyoo Itoophiyaatti akkasiin dhuftan odeeffannoon qabasinis xiqqoo dubbattanii turtanii mee sagalee Misiraachoo akkam ture yeroo sana qophii kam akkamiin daqiiqaa meeqaaf darba ture? Sagaleen Misiraachoo akka sagalee raadiyoo Bisiraata Wangeliitti sanbata ganama sa'aatii tokkoof walakkaa hojjeta. Waaree booda galgala sa'aatii 2 qaba. Sana keessatti egaa sagantaan misoomaa jira, sagantaan wangeelaa jira, sagaleen faarfannaa jira, waa'een aadaas hin shutama keessa gala. Isaan kan hundumaa sagantaatu jira akka Misiraachi Dimtseetti akka sagalee Misiraachootti jechuudha. Erga gara raadiyoo Itoophiyaatti dhufee makamee booda garuu sa'aatii tokkittiidha kan qabu. Sa'aatii tokkittiin suni oduu dabalateeti. Oduun dirqama sa'aatii 10 daqiiqaa 10 dubbachuun. Isheen irra haftu garuu sagantaa misoomni jira, aadaan jira, seenaan jira, qonnaan jira. Wanti adda addaa sagantaa guutuun jira. Kanatu darba ture.
otoo dubbattee hin fixin otoo sagantaa quubsaan hojjetin sa'aatiin tokko maali? Amma kana ture. Kun isa ganamaati. Galgalas waluma qixa. Kanaaf sa'aatiin oduu fi sa'aatiin misoomaa fi sa'aatiin seenaa fi sa'aatiin aadaa daqiiqaa kudhanuun ta'u yoo baay'ate daqiiqaa 5 daqiiqaa 7 yoo baay'ate kanaa gadi hin jiru kanaa ol hin jiru achumatti cirantee dhumtee jechuudha haala kana duwwaa ture. Yeroo sana akkamiidha dhiibbaan afaan oromoo irratti ga'aa ture kabajni isiniif kennamaa ture akkam ture mana sana keessatti? Egaa dhiibbaan jiraatu yeroo gaasa'uuf taanaan bara sirna dargiiti egaa kun hundumtuu dhiibbaan jiraatis namni mata jabinaadha. Mata jabeessa jechuun nama yoo itti himan hin dhageenye jechuurra hin hubanne jechuutu gaariidha. Hin hubanne hin fudhanne. Ija jabina jechuun mata jabina jechuun garuu ofitti amanamummaadha. Ofitti amantee waan gootu hundumaa irratti ija jabinaan dubbatta. Ija jabina jechuun immoo gara laafina qabaateeti. Mata jabina jechuun garuu nama yoo itti himan hin dhageenye jechuudha. Kan namni dubbatu hin dhaga'a garuu waan ofii isaatiif yaada dubbachuuf hojjechuu nama danda'u jechuudha. Isa kanaaf dhiibbaa yoo jiraate iyyuu ijoolleen keenya yeroo sana jajjaboodha jechuuf nan danda'a. Jajjaboodha jechuun nan danda'a. Ofirraa ittisuun afaan kee fi eenyummaan kee ija jabina keessa jira. Ija jabinni immoo gara jabina hin jedhamu ofii kee of ibsaa jechuudha. Kanaaf dhiibbaan guddaan jira. Sa'aatiitti ba'aa sa'aatiitti galaa yeroo jedhanii sa'aatiin of kennametti galuuf sa'aatiin of kennametti ba'uuni mirga duwwaa miti dirqama keenya. Baay'een keenya kanatti namanna. Isa kanaaf dhiibbaan jiraatu iyyuu yeroo gabaabsoon jiraatu iyyuu warra sa'aatii 5-6 dubbatu caalaa sagantaa keenya miidhessinee hojjetaa turre. Maaliif istaafii yeroo sanaa wal hubachuun jira, wal dhaga'uun jira, waan goonu immoo addaan baafnee beekna. Isa kanaaf rakkoon tureera. Rakkoon sun garuu utuma jiraatu iyyuu amma dandeettii keenya mirga tun ta'in dirqama keenya baaneera. Mirgi kan biraadha. Dirqamni garuu waan gootu beektee waan gootu sanarratti immoo ija jabinaan ofitti amantee hojjetteennaan warri siin loluu si qaanessu dhufan iyyuu ofii isaaniif qaananii deebi'u. Waan akkasii tureera. Daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Qophii keenya akka jaallattan irraa akka barattan abdii guddaa qabna. Eeyyega isinis chaanaalii waliif tiyuub kan jedhu sabskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa. Obbo Guddataan anaa fi istaafii koodhaa ganama utuu namni dhuftu galgala yeroo ba'uuf jennu suuta jettanii baatu. Umurii kanaan hojii akka jaallachuu fi akkasitti hojjechuu mee dhoksaan dudduuba isaa jiru dhaloota keenyaaf mee ergaa maal akkamii qabdu mee nutti himaa? Gaaffii gaariidha kun. Dursanii galuun maal jedha Oromoo waan tokko waan jedhu qaba jecha isaa keessaa. Gaaffii harreen isaa waa dura galteedha. Jecha ulfaataadha kun. Isa beekuuf hin gala san beekne immoo dhuguma waa'ee isaa waa farree haasa'u ta'a. Dura galuu jechuun tokkoffaa mana abbaan hin eegne ormi namaan eegu itti gaafatamummaadha. Itti gaafatamummaan kun maali? Gahee qabdu sanarratti hojiin isa ta'u yaadaan isa ta'u dursuun kee gaariidha. Yoo booda hafte waan baay'eetu jira. Sa'aatiin yeroon hafuun jira. Atis immoo yeroo gabaabbattu fiigdee dafqitee amma immoo waan ittiin deeman taaksiinis baay'ee hiriira guddaa qaba. Qooda sana yeroo keessa hirribaa irratti dabarsitu sana sa'aatii 12tti kaatu 12 sa'aatii 12 walakkaa yookiis 11 walakkaatti yoo kaatee of qopheessitee sa'a tokkotti yoo manaa baatee sa'aatii barbaaddetti miila keetiinis ta'e taaksiitiin biiroo yookiis waajjira kee ga'uu hin dandeessa. Kun tokko maali? Dursuu duwwaatu hin ta'in mana sana itti gaafatamummaan si duwwaaf miti. Warra si fakkaatan hojjetaa kan ta'an dhaloonni har'aa yeroo ati dura galtu isaaniif ati maali? Fakkeenya ta'uu sirra jira. Yeroo kee qusachuutu hin ta'in yeroo keessa fuuldura kee jiru sana isa si eeggatu sana otoo hin darbin
yerootiin iddoo kee geessee iddoo kee qabannaani iddoon kee maadha taa'umsa keessa namiti iddoon kee maadha yeroo sana keessa maaltu jira hojii ati hojjechuutu jira hojii isa sana hojjettee gaafa fixxoo itti aanee wanta booda hojjechuu maltu yeroo tokko keessatti waan baay'ee gochuu hin dandeessaa jechuudha isa kanaaf dursuun kee bu'aa tokkoffaan itti gaafatamaan keessii kenne sanaaf itti gaafatamummaa waajirri keessii kenne sanaaf dursitee argamuun kee tokkoffaan nageenya ofii keetiif lammaffaa ga'umsa keef dandeettii keetiif sadaffaan waan hojjettu sana ariitiin hojjechuu irraa itti yaaddee wanta gurra namaatti tolu yoo gaazexessaa taate yoo hojjetaa taate immoo otoo hin dogoggorin barreessaanis yaada kee sirriitti keessee waan keessa sana immoo waraqaarra buuftee ittiin dubbachuufis ta'e dubbachiisuutiif ga'een kee yeroo sana keessa jira jechuudha. Kanaaf dursitee ga'uun kee waa meeqa waan baay'eedhaaf si gargaara. Ariitii hin qabdu, yaaddoo hin qabdu, karaarra jirta miti, iddoo yaadde sana, iddoo siif kenname sana dhattee teessee wanta hojjettu sanarratti of qopheessitee waan hojjettu addaan baaftee beekuuf, hojjechuuf, xumuruuf si gargaaraa jechuudha. Kanaaf dursee galuun koo har'a miti. Calqabumaa qabee waan naaf kenname duwwaatu hin ta'in yeroon naaf kenname sun waan baay'ee of keessaa qaba. Yeroon immoo kophaa ishee miti. Lollis keessa jira, gufuunis keessa jira, waan biraanis jira. Maaliif biyya lafaati wanta ta'eetiif. Kanaaf nageenya mataa keetiif nageenya waan hojjettu sana eeguudhaaf ati dursitee argamuun kee harka 100 keessaa harka 99.9 siif itti gaafatamummaa siif kennameef mana ati keessa hojjettuuf bu'aa qabaa jechuudha. Isinii dhaabbata dinagdee Oromoo irratti xiyyeeffate guddisuu keessatti achi keessa hojjetaa jirtu akka boordiittis akka hojjetaattis waliif keessa jirtu. Mee waliif maalidha akkaataa hundeeffamni isaa akkamiin jalqabee mee sadarkaa akkamiirra jiraama? Waliif kan jalqabe waldaa liqaaf qusannoo waliif kan jedhamuuni bara 2006 heeyyama argate. Heeyyama argate sana garuu hojiitti kan jijjiire bara 2008 baatii Onkoloolessaa gaafa 5 guyyaa saajina yaadadha. Attamitti jettee bara sanaa Focus for Success kan jedhamu barattoonni Oromoodhaa Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiran iddoo isaan ittiin Waaqayyoon waaqeffatan nama ulfaataa nama guddaa Dr. Balaay Guutaa kan jedhamu isatu darbii Makkaan Yesuus 5 kiiloo jiru sana darbii 5ffaa guutummaa guututti kiraay fuudhee manicha akka jirutti bifa kutaatti hojjetee miidhagsee ijaare haaressee jechuudha. Isaan booda barattoota kana geggeessuufis gorsuufis haala isaan barbaadan keessatti gahee qabduun na gargaari adaraa yeroo dheeraaf na barbaadaa ture akka tasaa waldaa keenya dhufee achitti na argee akka tasaa na barbaadaa ture nan arganne namoota baay'ee gaafatee ture namni guddataa hin jiraa hin jenne abdii kutatee ture. Isaan booda natti dubbatanii jennaan beellaman kenneef hin dhufanii mana sana dhumarra gahuu isaan agarsiisanii har'aa qabdii adaraa akka na gargaartu jedhan. Kun yoom 2004tti. 2004tti ijoolleen yuunivarsiitii iddoo adda addaatti yeroo dhufanii akkan simadhuuf akkan isaaniinis seeraan qabee seeraan bulchee seeraan gorsee yaada isaanii hundumaa akkan sirreessuuf na gadhatanii achumaan achitti qacaramee yeroo dheeraaf achitti ture. Utuun achi jiruuti egaa waldaan liqaaf qusii waliif jedhamtu achitti dhufan eenyu dhufa si'a duraa ayyaana karaa biraa wal agarre. Teeppii kompiitarii baay'ee jira gara kompiitara 13tu jira jiraachuu isaa dhaga'ee dhufee sanaan barumsa kennuu barbaade workshooppii achitti banuu barbaadee ture na gaafannaan hin dhufee akka ji'a tokkoof kiraayin kennamee fi achirra jalqaba wal agarree isaan booda gaa waa'een waldaa liqaaf qusii waliif yeroo dhufu na argeera na beekaa harka caalaa Shimallis Jijoo jira mucaan hankootin jedhaa.
Mandezi Josun ma waldaa tokko wajjin jirra Inxooxxoo maqaan Yesuus afaan Oromoo. Inni rekomendii goonaan achina bira dhufanii achumaan biiroodhuman keessa jiru keessatti bara 2008tti waldaan aksiyoona liqaaf qusii waliif calqabe. Waliif yeroo calqabdu ayyaana fana duwwaa isaan booda iddoo ishee kan jedhamtu mucaa gaariin tokko jirti ammallee mooneen sun darraatu fuudhee wajjin jiru isheedha nu sadan kan jalqabe. Isa nu sadan jalqabne gaa'ii namoota beeku baay'ee bilbilaanis qaamaanis hin dhufanii achumatti jalqabne isa jalqabne sana utuu isaan adeemaa jirru kan kubbaaniyaan barnootaas kubbaaniyaan constructionis kubbaaniyaan health careis agroonis transportiinis hundi isaanii achitti jalqaban biiroon bal'aa miti yeroodhaaf achi jalqabanii isaan booda achuma naannoodhuma sanaa biiroo adda addaa hunda isaaniitiif argame achumatti jalqaban erga achitti jalqabanii booda hundumtuu mannis dhuguma dhiphaa ture dhiphina sana keessa gaa wanta baay'eetu jira yaadis dhiphina wanti adda addaas dhiphina jira mannis dhiphaadha hundumtuu of danda'e akka ba'uuf walii galteen ta'e si'a duraa kan jalqabe gaa kubbaaniyaa waliif edukeeshiniiti itti aanee immoo health careidha constructionidha transportiidha agroodha. Isaan kun hundumtuu isatti jalqabanii biiroo xiqqoo aniif ayyaanaan keessa jirru duwwaatti. Erga achitti hundaa'e booda hundumtuu biiroon xinnaatu malee biiroo xixiqqaa sana keessatti haalli jiru hundumtuu mijatee galanni Waaqayyoof haa ta'u hundumtuu toora mataa isaa irra bobba'ee biiroo mataa isaa danda'e qabaate. Isa kanaaf achi keessattis ga'een koo kan ture hojjechuuf gorsuu duwwaatu hin ta'ini gorsuu guyyaa keessan itti dhufe itti gaafatamummaa ayyaanaan sheerinaa godhe itti gaafatamummaa galfata uummataa itti gaafatamummaan immoo sabni horii asitti kennu haala inni ittiin hojiirra ooluu danda'u hundumaa achitti kan haalli tole ergasii booda achitti jalqabe kana yeroo booda immoo dhuguma manni dhiphataa gaafa adeemu iddoo amma jirru utuu hin ta'in dinqisiraa kan jedhamu achi darbii 8ffaarra bara 2012tti achi gallee achitti gaa haalli manni xinnoo sanarra fooyyee qabaa achiin booda waliif trade industiriin ishee quxisu 2011tti hundooftee Waaqayyoof galanna ta'u har'a dachaa kan bal'atte warshaa adda addaa kan ijaarte galfata uummataas sirriitti eeggannaaf amanamummaatiin lafa bu'ee hojiirra ooleera. Fakkeenyaaf waa'een baala shayee warshaa of danda'e ta'e mashiiniin galee hojjechuunsaa kan bunaa immoo haalli hundumtuu mijatee qophaa'ee haala amma biyyi keenya keessa jirtuuf mashiiniin leetiyoo ta'eyyuu amma Waaqayyoof galanna ta'u haallis gaariidha yeroo muraasa keessa akka kan bunaa sunis immoo buna bitanii daakanii biyya keessattis biyya alattis paakii godhanii erguutiif kunis haalli isaa hundumtuu mijateera kana fakkaatu. Isin jettan kunoo baalli shaayii yookaan shaayii tajaajila jalqabee jira isaan bukkee dhugaa haasa'aatti jiru. Gaaffiin dhuma isin gaafadhu dhaloota kanaaf ergaa maalii qabdu? Dhaloonni kun yoo maal godhe irra fooyyee qaba? Gorsa akkamii qabduuf? Galatooma egaa gorsi ani qabu dhaloota duwwaaf otoo hin ta'in waa'ee Oromoo ani keessaa dhaladheetti Oromiyaa. Oromiyaan Oromoo duwwaa qabdi. Oromoon immoo Oromoo duwwaa qaba. Oromoon asirratti maal gochuutu isarra jira? Rakkoon keenya inni guddaan afaan guutee ija jabaadhee ofitti amanee kanan dubbadhu Oromoon walii galuu, wal dhaga'uu, wal hubachuu, waliif nyaachuu, waliin nyaachuu, wal kabajuu
hin beeku jedheen dubbadha. Sababiin isaa harka ormaatu gidduu dachaa ture. Harka ormaatu itti hidhataa ture. Ani ati dhala kooti. Waan ati na gaafattuuf waan ani si wajjin hojjedhu utuu hin beeku si wajjin hojjechuu koorra nama kan biraa nama anan fakkaanne namni nama wal fakkaata akka namaatti akka uumama waaqayyo akka waaqayyoomatti garuu nama yaadaan walii galtu nama afaaniin wal dhageessu nama gargaaruunis irra jiru nama immoo an kaashorii bullaa waan gargaaruu keerraa wajjin hojjettee jajjabeessitee of danda'ee ofiisaaf biyyasaaf maatii isaatiif jiraachisuu akka danda'u kan gootu tokko waan qabduun waan keessa jirtuun waan wajjin jirtuun nama wajjin jirtuun jiraachuus irra jira. Kanatti wajjin jiraattu kanatti wajjin jirtu wajjin jiraachuutiif kan siif ta'uuf kan siif tolu maalinni siif ofii kee kan si fakkaatanidha. Akka namaatti namni baay'ina namaa immoo siif gaarii ta'etu jiru isa si nyaatu wajjin hojjetta miti. Isa si nyaachisee deebisee bor immoo quba sitti qabee akkas ture akkasan godheef jedhu utuu hin ta'in hiyyeessa keetii wajjin hiriyaa keetii wajjin kan kee kan ta'e ilmoo Oromoo kan ta'e ilmoo Oromoo gargaaruuf ilmoo Oromoo guddisuuf ilmoo Oromoo misoomaanis ta'e barumsaanis ta'e beekumsaanis ta'e karaa kamiyyuu guddisuu kan dandeessu tokko walii galuu wal dhaga'uu wal hubachuu wal kabajuu wal jaallachuu walii wajjin hojjechuu qaawwa walii irratti rakkina walii irratti walii birmachuudha tokkummaa kan fidu kana lammaffaa immoo Oromoon Oromummaan isaa kaleessaatti tam ture Oromoon kaleessa Oromoon maali Oromoon aduun dhiinaan eenyuna ta'u karaa irratti argee manni kan waaqayyooti gorii bulaa'edha yeroo gorii bulu jedhu sana qabaatis qabaachuu baatis dhugaadha hin galaa hin bula wajjin dhufaa bishaan miila dhiquu bishaan harkaa kennuuf hin dhiqu waan mana jirutti kennuuf hin nyaata hin dhuga diinqa isaarraa ka'eeti ofii lafa yookiis madabiirra ciisee diinqarra ciibsa afaan buleen hin kaatu jedha ganamammoo lafta bari'u hin ka'a hin nyaata waan qabuun geggeessa eebbisee biraa deema karaa nagaa deemee Oromoonis kun jira har'a kun hin jiru kun maaliif ta'e Oromoon Oromoo masa kaleessaati dhiiga yeroo jedhani dhiiga mukiyyuu qaba muka yeroo rukuttuma muka jiidhaa imimmaan qaba miti Oromoon hidda isaatu gara laafina miti obsa qabeessa garraamiidha dandeettii qaba of beeka namas beeka nama wajjin jiraachuu beeka nama ofitti qaba guddifachaan maayin dhala namaa guddisuuni kan ofii godhachuun kennaadha kun waan namni namaaf laatu miti har'a kun jira Oromoon isa kaleessaa sana yaade har'a isa kaleessaa sana akka jirutti fudhachuutu hin ta'ini waan fooyyessuun isarra jiru fooyyessee jireenya isaa kaleessaa kana abbootiin abaabiliin akaakiliin kan isaan keessa turan seenaa duwwaa miti hojiin isaa har'ayyuu jira itti galagalanii of ilaalanii waan hojjetamu sana ilaalanii addaan baasanii hubannaanii gara laafinni Oromoo isaaf eebba waaqayyo maali waaqayyo gara laafessa waaqayyo waaqa jaalalaati waaqayyo waaqa araaraati waaqayyo waaqa dhugaati waaqayyo waaqa dhiifamaati kana meeqan keenyatu beeka kanaaf abbootii keenya Oromoo kan ta'eef kana hundumaa dhaamee dhalooti har'a maal gochuutu irra jira dhalooti har'a tokko Oromoon seenaa bal'aa qaba seenaan irraanfatamne aadaan irraanfatamne afaan Oromoon ittiin jiraataa ittiin sirna gadaa ittiin sirna eebbaa ittiin sirna fuudhaaf heerumaa ittiin sirna ittiin laga ce'an guutuu qaba kana yaadachuun mirgaa ol immoo dirqamaan sana fudhatanii hojjechanii argisiisuudha seenaan maqaa miti seenaan warra hojjetee darbe seenaan isaanii jira kan seenaa atiif abaabiliin kee akaakiliin kee hojjetetu kan keenyaa seenaa sobaa kan hojjete garuu abbaa qaba har'a bakkee ba'aa jira waa'ee Adwaa yoo kaasanii mucaan keenya inni warqeen akka hin taanetti harka hin taanetti du'ee seenaa sana ifa baasee dubbachuu danda'eera seenaa immoo seenaatu haaressa dhalooti har'aa jibbaaf lola
fiigicha duwwaatu hin ta'in seenaa abbootii kaleessaa dhalootni har'a amanamummaa eeggannaa waliigaluu wal hubachuu wal dhaga'uu wal kabajuuf wal jaallachuutiin dhalooti har'aa waa'ee qabeenyaa Oromoo Oromiyaa lafti Oromoo ammayyuu taanaan ruubiin ishee hin tuqamne mar'ummaan ishee keessa albuudaa ammamii ammattee baattee jirti ammayyuu rimaa hin gatanne qabna isa kana hojjechuu waan isheen dugdarratti baattu immoo tokkoffaan kunuunsanii qabu lammaffaan immoo kunuunsanii qabuun akkuma jirutti ta'ee waan isheen ofirratti baattee jirtu immoo gara misoomaatti geddaruudhaaf ga'ee abbootii kaleessaa duwwaatu hin ta'in ga'ee warra hangafoota har'a lubbuun jiraniitu hin ta'in isaan irraa waan baratan yoo qabaatan baratan yoo kana achi immoo isa kana ofii isaaniif misooma Oromoo Oromiyaa misoomsuuf mul'isuuf guddisuuf jecha of qopheessuun sammuu qulqulluu ija jabina ofitti amanamummaa waan gochuun sirra jiruuf waan dhiisuun sirra jiru addaan baaftee beekuudha. Hin danda'u isa jedhan sana amma yeroo baay'ee isan dhaga'uun dubbadhu isan arguun dubbadha. Yeroo baay'ee ammayyuu na caalaan jira. Ati hin beektuun jira. Anatu danda'an jira. Kun soba. Sammuu isaaf kenninaa kenneera Waaqayyo. Abbaan irraa dhalate caalaa immoo abbaa Oromummaa isaatti amanu Oromoo irraan dhaladheen. Lafti kan Oromoo, abbaan Oromoo, anis dhala Oromoo kana gochuudhaaf maaltu narraa eegama. Waan lafti Oromiyaa of keessattis gadameessa ishee keessattis ta'ee mar'ummaan ishee keessatti dugda ishee irratti baattu hojjedhee tokkoon ol tokkoon qixxee jiraachuun kan eenyuuti? Kan dhaloota har'aati. Of goomsuu miti. Namni siin goomsa ofiisaaf goomsa. Of goomsuurra hojjedhee eenyummaa koo mul'adhee eenyummaa koo maal gochuun naaf ta'a yoo maal godhen tokkoon qixxaadhee tokko caalee jiraachuu danda'a. Seenaa abbootii kaleessaa har'a maaliinan qixa isaa addaan baasee beekee guddinaaf mul'ata uummataatti argisiisuu danda'a dhaloonni jedhu tokko gara kuteessa ta'uudha. Mata jabeessa ta'uu miti. Ija jabeessa ta'uudha. Ofitti amanuudha. Waan gootuuf waan gochuun sirra hin jirre addaan baaftee beekuudha. Isaan kana gochuun immoo mirga miti dirqama malee. Mirgi iddoon itti mirgi si barbaachisu jira. Mirga kee eeguuf abbaa biyyummaa qabeenyaa kee hojjettee yoo argisiifteedha. Yoo dhaabattee ani jira anaa yoo jettee fi mirgi kana caalu hin jiru. Kana gochuudhaaf immoo dirqama kee yoo baateedha. Isa kanaaf dhaloota har'aa jaalala biyyaa, jaalala sabaa, jaalala eenyummaa, jaalala qabeenyaa Oromiyaan Oromoo mar'ummaan ishee yookiis gadameessa ishee keessatti baattee jirtuuf dugdarratti baattee jirtu. Isa ormi akka jaallatettiin geerareettiin of danda'ee har'a waan kan biraa yaadu tun ta'ini har'a nutu ga'e har'a nutu jira ga'ee keenya gochuudhaaf ofitti ammachuudhaaf kan keenya jennee afaaniin utuu hin ta'in dirqama nan jedhu as keessatti afaaniin utuu hin ta'in hojjettee argisiisuu kee beeksisuu sirra jiraan jedha. Kanaaf dhalooti har'aa dandeettii qaba, ga'umsa qaba, oguma qaba, beekumsa qaba, hubannoo qaba, wal ta'ee, wal kabajee, walii galee, wal taanaan, wal jaallannaan eenyuufiyyuu waan gadi isa jechisiisu hin jiru. Har'a borituu hin jedhin. Kanan qaba dhaloota har'aaf. Yeroo keenya laattanii asitti afgaaffii isiniif qopheessiniif deebii nuu kennuu keessaniif guddaa isin galateeffanna baay'ee ulfaadha. Isinis galatoomaa yeroo keessanitti jaalalaan asitti naaf feertanii akka yaadan qabu isinii dhiyeessuuf naaf feeruu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Daawwattoota keenya qophii bareedaa akka qabaachaa turre abdii guddaan qaba. Qophii keenya asirratti xumuruudhaaf jenna. Qopheessaan qophii kanaa ani Aandoo Geetaachoo fi ogeessi kaameeraa keenya Amaanu'eel Waaqturaa wajjin turtii gooneerraa nagaatti.